lammiileen biyyattii gaafa achirraan darbanii qalbiin naannicha ilaalu. Maaltu jira kan akkamiiti keessi isaa maal fakkaata laata sireen pirezidaantotaa kan mootonni irra ciisan iddoon bashannana isaanii kan akkamiiti laata jedhee namni ilaaluudhaaf waan abuuf suura miira sodaatiin gaafa naannicha darban qalbiidhaan caqasaatii achirraan darbu jechuudha. Masaraawwan mootummaa yeroo hedduu nageenya moototaaf yookiin immoo bulchitootaaf jedhameetiin namni kamuu seenuu hin danda'u. Dallaan isaa poolisoota loltoota meeshaa waraanaa jira jedhamu hidhatanii marfameetiin eegama. Naannichatti konkolaattota dhaabuunis ta'e akkasuma immoo dhaabbatanii turuun dallaa isaatti hirkadheen keessa isaa ilaala jechuun tasuma kan hin danda'amne jechuudha sabboona. Seenaa Itoophiyaa keessatti immoo naannichatti xiqquma morma dheereffatte jennaan kun shakkamaan isaa ba'e jedhaniitiin mana hidhaa buusuun kan baratame akka turedha kan kaafamaati jiru. Kanaaf Rabbii gaditti Itoophiyaa keessatti bakki sodaa guddaan jiru naannoo masaraa mootummaa kana akka turedha. Yeroo ammaa seenaan sun jijjiirame masaraan mootummaa sodaatamaati ture daawwannaadhaaf banaa ta'eera jechuudha. Akkamitti waan jedhu haa ilaallu. Sirnoonni bulchiinsa darbanii waa'ee bulchitootaa malee waa'ee masaraa mootummaa moofa'uu balfaan guutamuu fi ijaan namatti toluu dhabuu kan ilaalle hin turre. Hambaaleen masaraa kana keessatti argaman silaa kunuunsi kan maluu fi kunuunsa dhabuudhaan moofa'anii kaan isaanii caccabaniiru. Jijjiiramaan booda'u maal ta'e akkamitti haara'e kan jedhu yoo ilaalle immoo otoo gara ministeera muummeetti dhufiin dura mana hojii deeman maratti jijjiirama fiduudhaan beekamu jedhamuudhaan kan himamuuf Dr. Abiy Ahmed akkuma gara aangoo ministeera muummeetti dhufaniin hojiilee jalqabaa keessaa naannoo jiran qulqulleessuu fi diiganii ijaaruu irratti fuulleffataniiru jechuudha. Deeggarsa maallaqaa biyya Firaans irraa argataniin haara'uu isaati kan himamu jechuudha. Masaraan mootummaa biyyaalessaa tibbana ijaarame yookiin immoo irra deebiidhaan haaromfame kun. Kana malees naannoowwan masaraa mootummaa kanatti sagantaan maaddii biyyaaf jedhamuun maallaqni walitti qabamee iddoowwan balfaan guutaman caccabaan moofa'aan meeshaaleen itti gataman haaressuun yeroo ammaa ijaa fi qalbii mijataa akka ta'u godhaniitiin jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti fakkeenyaaf paarkii tokkummaa Friendship bakki jedhamu saayinsii muuzeemii fi kanneen biroo adda durummaadhaan kaasuun ni danda'ama jechuudha. Haaromsii fi miidhagsuun naannawaa masaraa mootummaatti eegalame guutummaa Finfinneetti babal'achuudhaan magaalota gurguddoo biyyattii akkasumas immoo baadiyyaatti gadi bu'uu eegaleera jechuudha. Yeroo ammaa Finfinneen miidhagduu taatee jirti akkasuma immoo jiraattota ishee hawwatamtuu taateetti yoom deemnee Finfinnee ilaaluu dandeenya kan jedhu kana kaasaatii jiru jechuudha. Magaalattiidhaan ala namoonni jiranis magaalarra deebiidhaan dhalatti sadarkaa jedhamurra geesseetiin jirti Finfinneen. Kun inisheetivii yookiin immoo kaka'umsa ministeera muummee uumanirraa waan babal'ateetoo edda nagayeedha jechuudha. Irra deebiidhaan ijaaramuun masaraa kanaa immoo magaalattiif simboo dabalataa akka ta'etti fudhatameera. Masaraan kaleessa qaamolee muraasaan dhuunfatamee ture yeroo ammaa qabeenya uummataa bal'aa ta'uun iddoo godaambaa ta'ee daawwannaadhaaf banaa ta'eera. Haaromsi taasifames bifa isaa kaleessaa osoo hin gadhiisin of eeggannoodhaan kan haaromfame ta'uun himamaati ture. Haaromsaa fi ijaarsa kana keessatti ogeeyyiin biyya keessaa fi alaa irratti hirmaataniiru. Kun immoo ogeeyyii biyya keessaa muuxannoo fi beekumsa akka argatan godheetiin jira. Ijaarsota kanaan boodatti biyyattii keessatti ijaaramuuf ijaarsa akkasii gurguddaa kanaaf biyya alaati nama finna jechuun hin dhaabbataa jechuudha. Kanaan booda amma Finfinnee keessatti gamoowwan mimmiidhagoo fi daawwataman fakkeenyaaf kan akka Godaambaa, Injifannoo Adawaa, iddoowwan bashannanaa biroo hedduun jiru. Garuu kan akka masaraa mootummaa ammaa ka haarome kana hin jirudha. Hambaalee mootonni itti fayyadamanii darban argita. Namni kaleessa daawwachuudhaaf hawwaa ture har'a gaafa daawwannaadhaaf banaa ta'u mootonni jireenya akkamii dabarsanii kan jedhu masaraa kana keessatti salphumatti arguu danda'a jechuudha. Namni daawwannaadhaaf bakka san dhaqu namoonni gaafa yaada kennan dhimma haara'uu kana gubbaarratti yaada kennan maal jedhu haara'uu masaraa mootummaa kanaa hojii guddummaa biyyattii madaalu akka ta'e seenaa qabatamaa mul'atu bifa kanaan hojjechuun lammiilee biyyas akkasuma immoo sirna bulchiinsa amma jiru kanas kan boonsu akka ta'e iddoo ga'umsa turizimii isa guddaa fi simboo miidhagina magaalaa Finfinnee akka ta'e hojii boonsaa bara kanatti hojjetame bara baraa yaadatamaati jiraatu akka ta'e godhamee fudhatamaati jira jechuudha. Faallaa kanaa immoo warreen haaromsi masaraa mootummaa biyyaalessaa jireenya hawaasaa irratti jijjiirama hin fidu maallu godha jedhamni tokko koomenti godhan ni mul'ata. Kana jechuun faayidaa yeroo qofa yaadanii bu'aa guddaa boruu irraa argamu kana kan ilaalle jiru jechuudha. Masaraan mootummaa har'a ijaarame kun misoomawwan turizimii akka waccii ikooturizimii gorgoraa halaala keellaa cabaraa curcuraa faati gadi miti. Iddoo seena qabeessa iddoo hambaaleen seenaa moototaa itti argaman iddoo barnoonni irraa argamu iddoo agarsiiftuuwwanii fi ibsituun Itoophiyaa jedhamu
argamu waan ta'eef qaamni alaa tokko Itoophiyaa baruun barbaada jedhee Finfinnee yoo dhufa ta'e dursa iddoowwan inni daawwatu keessaa tokko godaambaa yookiin immoo masaraa mootummaa haaraa kanaa jechuudha. Kanaaf ijaaramuun masaraa kanaa guddina turizimii biyyattii sadarkaa tokko fuulduratti kan tarkaanfachiise akka ta'e maqaa biyyaa darbees biyyattiin teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef ijaarsi biyyattii keessatti ijaaraman hawwatamoo yoo ta'an Afrikaanotaaf kabaja ta'uusaa caalatti immoo yeroo mootummaa jijjiiramaatti kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin ijaaramuun masaraa kanaa bara baraan seenaan akka isaan yaadatamuuf dhakaa bu'uuraa darbee kaayee waan darbe ta'uusaa namatti agarsiisa jechuudha sabboona. Ulfaadhu qalbeessaa xiinxala bal'aa nutti himtee fi gaarii dhaga'i siin jenna siinillee gara oduuttaan nutti darbaa. Tajaajilli OR buufata fayyaa malkaa raafuu keessatti jalqabee baasii mallee jalaa nu baraaree jira jedhan jiraattonni aanaa Kombolchaa. Hospitaalli waliigalaa Haramayaa tajaajila OR buufataalee fayyaa watarii fi malkaa raafuu keessatti jalqabe Jamaal Ibrahim dabalata qaba. Hospitaalli waliigalaa Haramayaa uummata miiliyoona 2 fi 200 ta'uuf tajaajila yaala fayyaa akka kennuuf yaadameetti ijaarame. Yeroo ammaa uummata aanota guddina Harargee Bahaa Afurii fi magaalaa Mayaatiif tajaajila fayyaa kennaatu jira. Hospitaalichi bara 2013 irraa jalqabee qorannoo gaggeessaa tureen aanaa Qarsaa fi aanaa Kombolchaatti du'aatiin haadholeef daa'immanii guddaa ta'uu adda baase. Du'aatii haadholeef daa'immanii salphisuuf immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu OR buufataalee fayyaa watarii fi malkaa raafuu keessatti jalqabsiisee jira. Tajaajilamtoonni buufata fayyaa malkaa raafuu kanaan dura tajaajila da'umsaa barbaaduuf jecha dararamaa akka turan himuun amma garuu baasii tokko malee tajaajila yaalaa dhiyeenyatti argachaa jiraachuu dubbatan. Ilmaan lamaan diyee darattiin dee sadaffaa kun ammaan diyee sittiin dee Kombolchumattiin diyee kun waan takka illee dararamne as boollatti asuma ilmaan biraa illee hin fagaannetti osoo bararraa illee hin fagaannetti kun baasiinis kan nutti hin guddeennetti akka bareedutti itti gammannee jirra. Duraan kaamama kaniin rakkoo gurguddoo jira goosii daree dhaquudha. Amma biddeen nama baasan nuuf fidanii rakkoo akka kamitti mahinaa kan taraa tabaafannee yaanu akka gaariitti nyaatichisa. Obbo Abdii Ibrahim ofiisara baqaqsanii yaaluu hospitaala waliigalaa Haramayaati erga tajaajila OR buufata fayyaa malkaa raafuu keessatti eegalanii rifaraaliin gara magaalota gurguddootti godhamaa ture hafeetu jira jaan. Agilli deemus ni jira hiwat faana yookaan akkuma caffeedha rifariin dhagaa turan. Amma kanaan bisneechu. Daarektarri buufata fayyaa malkaa raafuu obbo Diina Ahmad bulchiinsa aanaa Kombolchaa tajaajilli OR akka milkaa'uuf gumaacha olaanaa akka godhan himan. Bajanni haadha takkaaf booyyoo xiqqaate fuluudiin meedikaalli garaagaraa firii tajaajilli waan ta'eef bajata guddaa barbaachisa. Bajata kana immoo aanaan keenya kafar godhee meeshaalee kutaa kanaaf barbaachisu kutaa kanaaf bajata qorichaa bajata naayidduutii ogeeyyii fayyaa hospitaala Haramayaa irraa asitti hannaa jiran hundaa'uu danda'ee yeroo ammaa kana itti dhiyeenyaan hordofaa jira jechuudha. Obbo Nasruddin Abdurrahmaan immoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Kombolchaati. Tajaajilli OR buufata fayyaa malkaa raafuu keessatti jalqabe baasii mootummaaf dararaa uummataa kan hambise ta'uu himan. Baasii adda addaatiif saaxilama. Kanaaf sun hundaa'u amma nurraayis ba'aa bu'ee ambulaansiin guyyatti boba'aa baabtu sun ni hafe hawaasa irraa illee akkasumatti ba'aan guddaa ta'e jechuudha. Hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Haramayaa obbo Ahmad Abdusalaam hospitaalli waliigalaa Haramayaa du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf hojjechaa jiraachuu himan. Iddoo du'aatiin haadholeef daa'immanii heddummatan kachimantii keenya keessa addaan baasuudhaan aanaa Qarsaa buufata fayyaa watarratti kaan immoo buufata fayyaa Kombolchaa kachimantii keenya jala jiranii du'aatiin daa'immanii keessattuu dararrii haadhaa asii hiwat faanaadhaaf naannoo biraatti dararaman kan hambisuudhaaf OR kana lachuutu bakka takkatti ji'a tokkotti jalqabuudhaaf murteessine akkuma jalqabnetti nuuf milkeessee jira jechaadha. Gumaan jedhama loltuu waraana bilisummaa Oromooti. Fakkeenyaaf obboleessi kiyya haadhoo kiyyaas loltuu waraana mootummaati. Ani loltuu abaa'ooti. Akka kanaa wal jalaa irraa dudduubaan ollaa keenya keessaa biyyan keessa bee keessa yoo xiqqaate waraana mootummaa akka ta'an namoota hanga 20tu jira. Ijoolleen hanga 20 kun raabsamanii guutan Oromiyaa keessa. Ijoolleen loltuu waraana mootummaa taate Keeniyaadhaan dhufne beeki. Ijoollee Oromoo loltuu waraana Oromoo. Obboleessi kiyya ka na dudduuba jiru eegoon kiyya jechuudha loltuu waraana mootummaa ta'e carraa ta'e iddoo sadiitti wal agarreera lola iddoo sadiitti wal quunnamneera godina inni keessa jiru nan beekaa sanuu nu dhaqee kaambii inni keessa taa'u beekaa carraa ta'e hirmaannaa gaafa sana kaambii isaan keessa jiran kan rukute nuyi. Maal gootaa dirqamadha godhiif hin godhinidha inni yoo mo'ate mootummaan ta'u beeki ani yoo mo'adhe mootummaan ta'u garuu haadhoo kiyya. Wanni arra ammarraatti na rifachiise aleellaan gaafa sana gaggeeffame namoota isa biraa dhuman gaafa laalu waan hafe natti hin fakkaanne ba'ee garuu yaalama guddaaf gara magaalaa Finfinnee sanatti akka inni yaalamuu dhufeen odeessa dhaga'e. Odeessa dhaga'e odeessi dhufte sun sanuu maatii irraan dhaga'e inni dhaame mucaan kun akkana naan jette lola sana garuu kan lole ana maalan godhe qalbiin na cabde. Du'a sana achitti argin reenjerii uffatee ciisu gaafa argitus obbolaansaa baay'een na bira jira. Kanatu si gaddisiisa beektee wantichi kan inni walii wal dhabne uummata Oromoo ijoollee Oromoo ijoolleen addana keessa jiran kaleenjee beeku.
namni siyaasa mataa isaa oofa malee dhiisi kasii jedhu tokko hin jiru. Beektee keessaayyuu kan bara kana kan bara mallattoo nagaa qabattee ittiin galle kuni. Waamichi baranaa bara darbeerraati adda. Sanas immoo waan seena qabeessa abbootiin gadaa fi uummanni keenya jechuudha godhanii daa'imman isaanii camadamuun ragaa guutuu waan ta'uuf karaa nagaatti amannee nuti uummata keenya hanga yoomiitti boochisnaa boo'ichi mimmaan keenya maan uummata keenyaa kuna dhaabbatu mallattoo jedhuun fiingee tokko tokkotti jalatti taliigamnee hooggansa qabnu waliin gara kanatti dhufneera. Ani hanga nufetti waan baay'ee hubadhe akka hubadhetti immoo qaamni hundillee kan na fakkaatu hubatee dha yaada qaama kanarratti hirmaatee isin sinirraa barbaachisa kanarratti hirmaatanii jedhee daandii nageenyaa kana nu argisiisu nan galateeffadha asumaan galata kiyya dabarsuun barbaade. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.